Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan EMN Plus sagalee dhalootaati. Qophiin keenya simboo Finfinnee torbeedhaan yeroo kanatti simbira geechuu eegalteetiin kan jirtu. Qophii keenya simboo Finfinnee har'aatiin dhimmi irratti xiyyeeffatnu abbaa taayitaa kabachiisaa dambiitiin wal qabatee hojii misooma kooriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee keessatti hojjetaman agam abbaa taayitichaatiin eegamaa jira. Kunuunfamaa jira akkasumas hawaasa hubannoo akkamii kennamaa jira kan jedhu irratti kan xiyyeeffannuu fi hojjettoota abbaa taayitichaatiin wal qabatee kanaan dura dhiibbawwan hojii akkamiitu isaanirra ture hawaasa hubannoo akkamii kennaatiin jiru kanneen seeran ala immoo hojii misoomaa kana fayyadaman tarkaanfii akkamii irratti fudhachaatiin jiru kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan qophii kanaan kan simbiraan geenyu ta'a. Qophichas EMN Plus sagalee dhalootaa fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma kooriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan kan qopheessanidha. Qophicha kan dursan ammoo Guddataa Jamaati. Agaa xumuraa qophii keenyatti nu duukaa bu'aan affeerraa keenya. Maddii keessanirra immoo wantoota jiran dursitanii akka nu beeksistanii. Naannoon kun maal fakkaata ture? Hojii keessan irratti dhiibbaa maaltu uumamaa ture asitti mee? Kanaan dura namoonni baay'een hubannoon qabu ture. Erga hubannoon gara caalaatti uummataaf laatame booda kanaan dura karaan millaan deemamullee jiru ture. Karaan saayikiliidhaaf addaan qoodameen turre. Hubannoo uummanni waan hin qabneef karaan isaafis waan hin qoodamneef xiqqoo akkasitti maaliif hojjechuu hin danda'ama yeroo isaan jedhanii turanitti illee saatii sana walitti bubu'insi tureera jechuudha. Hawaasni hubannaa dhabuudhaan akkasuma illee karaan qoqqoodame kan saayikiliidhaaf kan millaan deemamu yookaan kan lukaan deemamu illee qoqqoodamee utuu hin jiraatiin xiqqoo walitti bu'insi jira ture. Naannoon kuniiti yaa'u duriitiin qabeeti yaa'u alseerummaan kan itti baay'atuuti. Akkasumas immoo yaa'u haala kanaan haala mijooftu yookiin magaalaa mijooftu taatee kan turredha. Kana keessatti maaltu ture tokkooti seeraan alummaa baay'ee gaggeeffamaa ture. Isaan keessatti daandii irratti gurgurtaa fi bittaa daandii irratti gaggeeffamu. Akkasumas immoo seera dhabeessummaa kan qabeeti ijaarsa adda addaallee akkasumas immoo qalma garaagaraallee kan itti adeemsifamu. Akkasumas immoo araan adda addaa yookiin immoo manneen caatii manneen shiishaa fi yakka adda addaa irratti raawwatamu kan turtedha naannoon kuniiti. Naannoon kuni egaa akkuma beekamu kana duratti baay'ee uummanni lagarra jiraachaa turani. Isaan immoo bakka xuraawaa manaaminatti naqan hin qaban tureessu. Lagumatti fayyadamaa turanii kana duraa jechuudha. Hojii keenyaan hojii seeraan alaallee hojjetaa turanii dhokataniitiin ijaarsa seeraan alaallee hojjetaa turanii dhangala'aallee gara lagaatitti gadhiisaa turanii jechuudha. Amma kun immoo hojii keenya faana baay'ee dhiibbaa guddaa qabaa jechuudha. Rakkoo baay'eedha kan ture. Keessumattuu naannoon kun qoshashaadha kan ture. Naannoon kun balfa addaadha kan ture naannoo kana. Amma naannoo kanatti kan qaata turee fi kan amma ture yeroo walqixa ilaalamu fardaaf lafa jechuun ni danda'ama. Keessumattuu amma naannoo kana hojjetan kan wal qabate dura balfa guddaa ture. Amma garuu inni sirratee qulqullaa'ee iddoo bashannanaatti kan inni ta'aa jiru. Duraan yoo akkanatti hojiin kun gaggeeffamee fuulduratti baay'ee ala rakkisaa ture nus baay'ee rakkachaa turre. Amma garuu haala bareedaarra jira. Duraanii dhangala'aan tokko balfa garaagaraa gadhiisanii uummati baay'ee haala babal'ina lafaallee warra lafaarratti illee baay'ee adeemsifamaa ture jechaadha. Magaalaan Finfinnee misooma ishee gitu dhabuun alseerummaan keessatti mul'achaa akka ture kan himan jiraattotni magaalattii jalqaba irratti misooma kooriidaraa itti fayyadamuu irratti hanqinnis turuu akkanaan yaadatu. Haala misooma kana maal akka ta'e baasiitti ba'e kan hin beekne hubannoo isaa kan itti hin beekne maaliif akka itti fayyadaman kan hin beekne illee osoma beekanii kan balleessanus jiru. Osoo beekus immoo yaada adda addaa keessa galee dhufee daandii kanarra kan deemu ni jiraata darbee darbee. Bara 83 irrattan as galee Oromiyaadhaan as galee gizeen galuu akabaabiin kun akkatti bareedu sirriitti qoshashaa minaamna jira. Sirriitti silan beekuuf keessa isaa qacanee kana baay'een jiraadhe waradaaraatti kana keessatti sirriittuu cuubeedhaanis wal waraananii bosonaa lagni isaa sirriitti namatti tolaa. Bakkuma seenan hin beektu ajjeesanii qofa seenan torban namni du'aayyuu. Dubartii mootii dhiirru sirriitti nama lama nama sadi ta'anii gurmoofnee hojiin deemne malee deemicha hin danda'amu. Sirriitti rakkisaadha. Konkolaataa waggaa 14 oofeera ammas nan konkolaachisaa duraan rakkisaadha. Namni akkatti deemu akkatti garanaaf gara sigirri rakkataa
achumatti meeshaa gurguranii achumatti immoo hattuunis achumaan hatee deemaa wanni barbaadee hojjechaa deema. Misoomni kooriidaraaf qarqara lageenii magaalattii keessatti ijaarame dhiibbaa hojii turee fi alseerummaa magaalaa Finfinnee keessatti mul'ate misooma hiikeedhaan yaada hojjettoota abbaa taayitichaati. Erga hojii kooriidarii hojjetameeti bu'aan qoqqoodumsi argameera jechuudha. Fakkeenyaaf karaan lukaan deemamu, karaa saayikiliin deemamu, karaa makiinaan deemamu adda adda bahuudhaan itti fayyadamaa jira jechuudha uummanni. Uummanni maal argachuudhaan ogummaa yookaan hubannoo waan argateef jechuudha. Kanaa dura karaan qoqqoodamee hin turre jechuudha. Yeroo sanatti sa'aatii sanatti hundumtu karaa tokkorra deema. Makiinaadhaaf illee, kan saayikilii illee, kan uummataa illee kallattii tokkorra kan deemaa ture jechuudha. Amma garuu erga misoomni kun uumameeti jammare, erga kooriidariin kun hojjetameeti jammare sa'aatii kana jijjiiramni baay'ee guddaatu jira jechuudha. Darbi seeraan alaa kan karaa irratti daldalamaa ture guutuu kan amma jedhamutti amma badeera. Badeera amma darbee wanta argamoo jiraateyyuu badeera kan duraarra baay'ee gad bu'ee jiraachaadha. Kana qofaallee miti qulqullinni naannoo aanaa keenyaa jiru keessumatti immoo ijaarsa kooriidar limaatii kanaan wal qabate baay'eetti jijjiirraa guddaa agarsiisaa jiraachaa. Akkuma beektanii Araadaa paarkiin aanaa keenya keessatti argama. Naannoon sun akkuma beektanii miillaan keessa darbuun baay'ee ulfaataa ture. Amma garuu VIP seenterii ta'ee jiraachuudha. Kanaaf saduraarraan kaasnee amma wajjin wal bira qabnee olaallu baay'ee jijjiirama guddaa jira. Kooriidarii kana hojjetan kan wal qabate kan inni fure ijaarsa seeraan ala akka gaariitti furee jiraachuun danda'ama. Bal'inaan jechuudha. Bal'inaan naannoo kana kan ture amma ijaarsa seeraan alaadha. Wanti daaricha kana bukkee kan ture. Amma garuu isa keessaa bahamee wanti daarichaatti yeroo jijjiiramee jiru namoonni rakkoo qabanis iddoo kan biraati isaanis hin deemanii rakkoo ijaarsa seeraan alaa hojjetan kan wal qabate furameera jechuudha. Xinnoo ijaarsa kan daldala seeraan alaa hojjetan kan wal qabatedha. Isa hojjetan kan wal qabate immoo hojiin irratti hojjetamaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan EMN Plus sagalee dhalootaati. Qophiin keenya ammoo qophii Siimboo Finfinneeti. Qophiin keenya Siimboo Finfinnee torbee kanaa dhimmi irratti xiyyeeffatte misooma kooriidaraatiin wal qabatee kanaan dura dhiibbanii hojjettoota abbaa taayitaa kabachiisaa dambiirra gahaa ture. Misoomni kooriidaraaf qarqara lageenii erga hojjetamee hagam hir'ate. Hojjettootni kunneen akkamiin hawaasaaf hubannoo kennaa jiru? Kanneen alseerummaa raawwatan akkamiin adabaa jiru jechuudhaan egaa qophii kanaan simbiraan gahaatiin jirra. Qophiin keenya Siimboo Finfinnee ammallee akkuma itti fufetti jira. Nu faana turaan affeerraa keenya. Hubannoo akkamitti hawaasaaf kennaatiin jirtu amma duratti yogguu sin argu kallattii bobbii kennaafii jirtu hojjettoota yookaan ogeessota dambiitiin maal hawaasaaf hubannoo akkamitti kennu adabbii akkamiiti kan isaan raawwachaatiin turan? Irra caalaatti dhimma adabbii hojiirraa wal qabate uummanni naannoo kan wanni kana hojiirraa wal qabate kooriidarii kana hojiirraa kan wal qabate uummanni keenya hubannoo hin qabu bal'inaan. Xiyyeeffannoon keenya inni guddaa garuu uummata hubachiisuu waan ta'eef adabbii keessaa baanee uummataaf kan kallattiidhaan guyyaa guyyaadhaan isaaniif hojjetaa hubannoon kennamaaf oolu. Gara qixaatitti seenaa hin jirru. Darbee yeroo darbee ta'uu danda'a. Inni caalaan garuu kan hojjetaa jirru uummataaf hubannoo kennu irratti hojjetaa jirra waan ta'eef amma kifila katamaatti amma katamaatti kan hubannoon kennamaaf jiru ammas itti fufeetti kan kennamaa jiru jechaadha. Akkuma hojii keenyatti hubannoo uummataaf akka isaan dursa yaada kenninaaf jechuudha. Akka isaanii waan taane keessa hin galle akka isaanii hojiin taane hojjetamanillee adabamne gorsa kennaafi turre jechuudha. Gorsa san irra darbee immoo kan lama yoo sadii gorsa kennineef gorsa san irra darbee kan sirreessuu dide immoo adabbii kennaafi jirra jechuudha. Hawaasni wanti bishaan lagatti kisaashii garaagaraa qotaa dhiqaa garaagaraa akka gadi hin nanneef maal goonaa hubannoo laannaaf jechuudha. Gara qixaatitti tunnuufiin ofii isaanii fi gibbii isaanii keessatti mazaragaa qotatanii iddoo sanatti akka fayyadamaniif kooriidarii akkabaabii isaanii akka nabbalaashaniif isaaniif hubannoon gorsi laatamaaf jechuudha. Gorsi kun manaa gara manaatti laanna akkasumallee naannoo mana barumsaatti deemnee laanna akkasumallee iddoo walitti qabama iddirii garaagaraa bakka jiranitti illee deemnee hubannoo isaanii laachaa turre jechuudha. Maaliif gara adabbiitti otoo hin darbamiin uummanni bakka isaanii walitti qabamanitti isaaniin barsiisaa turre jechuudha. Mana manatti deemee ogeessi keenya ogeessa qabna mana manatti deemee waan nu hubachiisa. Kanarraan kan darbe immoo hojii tola ooltummaan kan dhaabbata keenya wajjin
hojjetan jiru. Isaanis immoo maddii ta'anii sirriitti ofii isaaniif baranii uummata isaanis barsiisaa jiru, beeksisaa jiru jechuudha. Kumalaa Zarihuun Tafarraa Daayirektara olaanaa abbaa taayitaa kabachiisa dambii magaalaa Finfinneeti. Misoomni kooriidaraaf qarqara lageenii misooma hojii abbaa taayitichaa milkeessaa jirudha. Misoomichi dhalootaa dhalootatti akka darbuuf hawaasaaf hubannoo uumuun ammoo kaayyoo waajjira isaanii ta'uu kaasan. Kaayyoon waajjira keenyaa adabuu qofaa miti. Uummata keenya seera ba'e irratti hubannoo akka argatu gochuudha jechuudha. Egaa hubannoo kennuu keessatti hojii bal'aadha kan hojjetaa turre. Seera yookiin dambii nu qabannee deemnu keessatti akkamitti uummanni kana hubatee nu cina dhaabbatee qulqullina magaala keenyaa eeguu qaba. Akkamitti balfa karaa adda addaatiin ba'u ittisuu danda'ama, qulqulleessuu danda'ama, akkamitti karaa biraatti jijjiiruu dandeenya kan jedhu kana sirriitti hubannoo kenninaa jechuudha. Egaa akkuma beekamu seerri cimaan kan ba'e 137 kooriidarii kana waliin wal qabatee jechuudha. Egaa akkuma beekamu kooriidariin kun umriin isaa dheeraa akka ta'u dhalootaaf akka darbu gochuu keessatti qulqullinni isaa akka eegamu magaalli Finfinnee dambii tumeeti kan nu kenne jechuudha. Kallattii kanaan hubannoo bal'aadha kan kennine. Hawaasni lakkoofsan hedduu ta'an hubannoo argatan hojiitti jijjiiruun misoomicha eegaa kunuunsaa itti fayyadamaa akka jirantu himama. Kanneen hubannoo argatan cabsan akkaataa dambii bulchiinsi magaalichaa baaseen adabaa akka jiranillee hojjettootni abbaa taayitichaa kan eeran. Hawaasni isa duraanitirra amma baay'ee hubannoo kana fudhatanii namoonni isaan cinaatti adabamanillee waan jiranii fi isaan sanirraa baratanii baay'ee amma sirreessaa jiru. Akka duraanitirra amma adabbumtu sunillee gadi bu'ee jira. Sirriitti baratan maaliif isa tokko adabame waan arganiif inni kun immoo sanirraa barata. Nus immoo irra deebiidhaan uummata kana miidhuun barbaannu waan ta'eef irra deddeebinee waan barsiifnuuf uummanni baay'ee sirriitti baratee jira jechuudha. 2000 kaaseetti inni 167 kun 2000 kaasee amma 1100tti jira jechuudha. Dambiin immoo 180 immoo hin jira. Inni immoo akkabaabii xabbaqaa faana kan wal qabatee jechuudha. Inni immoo 50 kaasee amma 300tti jira jechuudha. Namni hubannoo sanarra darbee yeroo 2-3 laatameefi sanarra kan darbee akka seera dambii keenyaatti qixaaxii jira jechuudha. Dambii quxuree 150 jira, 167 jira, 180 jira jechuudha. Garuu uummata keenya wajjin wal maxxana, uummata keenya wajjin wal ilaallata jennee kan nuti gochaa turre suni kan nuti gochaa turre uummata wajjin kan deemu 150 jechuudha itti fayyadamaa kan turre yeroo baay'ee jechuudha. 150 immoo maaliif uummata keenya wajjin deemu 2000 irraa kaasee hanga birrii 1,150tti waan deemuufi uummata wajjin kan wal deemu wal ilaalchisee jechuudha. Dirijjiitiidhaaf kan qobaatti qophaa'ee jira. Gillazabii yookaan mana nama dhuunfaatiif jedhamee immoo kan qobaasaa qaxxaamu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma namni mana dhuunfaatiif fissaashiidhaan itti fayyadaman yoo ta'e haala akka seera qabeessa gorsa laannee hubannoo laannee yoo balleessee argame dambii quxurii 150 kan jedhamu jira. Inni immoo birrii 2000 kaaseeti hanga birrii 50,000tti kan inni adabsiisudha jechuudha. Dambii 167 illee akkasuma dambii quxurii 180 immoo gillasabiin tokko 150,000 kaasee hanga 300 hanga 300tti kan inni adabsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbata dirijjiitii garaagaraa, warshaalee garaagaraa warroonni jiraatan isaan hanga 300tti kan isaan adabsiisan. Xiyyeeffannoodhaan wantoota sagaliidha kan nu kenname isaan keessatti fakkeenyaafiiti haala itti fayyadama karaa kan jedhu wayim immoo karaa irratti karaan saakilii jira kan uummanni irra deemuu qabu jira. Kana keessatti hubannoo uummataaf laatu adabbiin illee haaluma kanaan amma qarshii 2000 fakkeenyaaf karaa saakilii warreen irra namoonni deeman akka karaa saakilii kanarra hin deemne fi haalli itti dhorku dursinee eeruu uummataa kennuudha, uummata barsiisuudha. Isaan alammoo kan jiru yaa adabbii fudhachuudha kan jiru jechaadha. Hubannoo qaba harki caalaan warri hubannoo immoo fudhachuu kan hin barbaannes hin jiru. Warra kan immoo walgahii waamne yeroo itti waan jiru hundumaa sirriitti hubachiifne tarkaanfii kan irratti fudhatamu jira, kan irratti fudhatamu jira. Amma namooti hubannoo fudhachuu dhiisanii tarkaanfii irratti fudhanna. Amma fakkeenyaaf dhangala'aa tokko yoo gadi baasee birrii 2000 kan adabamu jira. 2000 hanga miiliyoonatti illee adabsiisuu jiraachuu danda'a. Adabbiin garuu haala badii isaaniitti 167 na 168 kan jiru. Ormeeffasaatti 180 fi 160 jira jechaadha. 167 jira jechaadha. Adabbiin isaan kana irratti ilaalamee dhaabbilee balfa gadhiisan amma dhaabbata yoo ta'e hanga birrii
1,150 kan adabamu jira. Manooriyaa yookiin mana jireenyaa yoo ta'e immoo birrii 50,000 illee kan adabsiisu jira. 300 illee kan adabsiisu jira. Akkaataa badii isaan dogoggora godhan sanaati adabbiin kan dabalaa deemu jechaadha. Jiraattonni magaalattis hubannoo argatan hojiirra oolchaa jiraachuu kanneen biroo barsiisaa akka jiranillee dhugoomaniiru. Hojiirra hin oolchine yoo ta'e adabbii qaba. Adabbii waan qabuufi lammanni immoo fayyummaan ofii keenyaaf namaaf odoo hin taane jechuudha. Kanaaf waan isaan nuun jedhan sana ofii keenyaaf waan ta'eef dhimma ofii keenyaaf dhimma jiraattotaatiin waan wal qabatudha waan ta'eef seeraan hojiitti oolchina. Hojii irra hin oolchine yoo ta'e immoo adabbii waan qabuuf dirqamadha jechuudha. Hubannoon guyyaa guyyaadhaan dhufanii nu gorsuu nutti himuu wanna nuun jedhu sirriitti nu gorsuu katamaan miidhagaa jirti katamaan sirriitti keessi ishii magaalaan tun miidhagaa jirti jedhanii nutti himuu uummanni nu wajjin jiraatu immoo duraanillee hin amananiyyuu hin amatu sirriitti amatu sirriitti waa'ee tokko aanuu gizee meeqa mormii keessa seenee aanuu gizee maqan namaa wal loleera. Amma garuu gizee uummanni argaa deemu gizee ija isaatiin argaa deemu dhaloonnis barataanis sirriitti gammachaa jira. Ijoollee xiyyaa waan fuudhee asitan bashannansiisa jechuudha. Ijoollee afurnan qabaa. Ijoollee kiyya bashannansiisaan jira. Sirriitti arguun immoo anuma jiru kana katamaan akkatti miidhagdeetti damboonni nu gorsanii uummanni immoo egaa mootummaan karaa nutti agarsiisee mootummaan ofii mooti uummataaf hojjete. Uummanni immoo irratti gammadee irratti akkuma waan ofiisan eegee raawwateet Finfinnee bira dhaabbatee raawwateet yaa'u jiraachuu qaba. Dursa kan eeguu qabu misooma nageenii kana eeguu kunuunsuu akka inni homaa hin taane eegumsa guddaa gochuun jalqaba kan uummataadha. Itti aansuun warra seera kabachiisan dambiin jira poolisiin jira jarri waliin ta'anii daandii kana kunuunsuun mirga jaraatii kan immoo uummata darbees immoo balleessee kan argame tarkaanfiin aangoon jaraaf kennameera waan ta'eef tarkaanfii fudhachuun kan jiraate waan ta'eef jarrillee eegumsa guddaa gochuu jedhuun ergaan qaba. Kumalaa Zarihuun dambii bahee irratti hundaa'uun namoota yakka raawwatan adabaa jiraachuu kaasanii kun ammoo bu'aa qabatamaa galmeessaa akka jiru himan. Hubannoo keenya kan kennine immoo darbee yakka kan dalagu jira jechuudha. Sadarkaa kanarraa kaanee hojii bal'aadha kan hojjennu jechuudha. Egaa dambii keessatti wal bira darbuun hin jiru. Seerri kabajamuu qaba. Seerri hundumaaf qixaa jechuudha. Kan guddaaf, kan xiqqaa, kan dargaggoo, kan maali, kan dubartootaa jennee yoo fudhanne, kan abbaa qabeenyaa jennee yoo fudhanne, kan mootummaas jennee yoo fudhanne hundumaafuu seerri tokko jechuudha. Koriidarri lagaa waliin wal qabatee kan hojjetame akkuma isin ilaaltanu ajaa'iba jechuudha. Inxooxxoorraa jalqabee amma piikookitti qabbannaarraa ginfilee laga ginfilee qabatee kan deemu jechuudha. Baambiis waan baay'eedha kan hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaa waliin wal qabatee kanaan dura manni jiru hundumtu balfasaa achitti akka iddoo tigatu godhatee kan itti fayyadamaa ture jechuudha. Yeroo ammaa kun hin jiru. Yeroo ammaa kun hin jiru. Lagni qulqullaa'ee uummannis hubannoo argatee kana wal bira waan darbinuu miti yoo darbines uummannis nu gadhiisu bulchiisni magaalaa keenyaas nu gadhiisu nus immoo hojjechuun keenya dirqama. Innaa hojjennu immoo akkuma beekamu qindaa'amanii hojjechuun immoo iddoo guddaa waan qabuuf qaama ilaallatu waliin hojjennaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya qophiin keenya Siimboo Finfinnee har'aa fi qindeessinee kana fakkaata keessattuu egaa hojjettoota abbaa taayitaa kabachiisaa dambiitiin wal qabatee rakkinoota kanaan dura isaan irra gahaa jiran weerarri lafaa akkasumas gochoonni seeraan alaa muudachuudhaan balfootni lagatti akka gadi lakkifamanidha kan nu kaasan jechuudha. Yeroo ammaa kana akkuma ilaalatiin jirtan lagna kanatti qulqullaa'uudhaan misooma koriidaraa fi qarqara lageenitiin akkanatti miidhageetiin kan jiru. Hojjettoonni abbaa taayitichaa hawaasaaf hubannoo kennaatiin akka jiran hawaasnis akkaataa kallattii kaa'ameen hojii misooma koriidaraa kanatti fayyadamaa jiraachuu fi darbee ammallee namoonni haala hin taaneen misooma kanatti fayyadaman akka jiranii fi isaan irratti immoo adabbii akka fudhachaa jiran nuuf ibsaniitiin kan jiran jechuudha. Egaa qophiin keenya Siimboo Finfinnee torbee kanarratti kan xiyyeeffatteedha. Torban ammoo qophii birootiin walitti deebinaa nama torbanii nu haa taasisu isiniin jenna.